Maatiin nagaa jenne, waatiin nagaa jenne, warri nagaa jenne, biyyi nagaa jenne. Gadaa sananiin tumme, gadaa sananiin muree, odaa sanaan jalatti jaalalaan waliin bulee. Hordofaa kan jirtan televezyiinii OBS daawwattoota keenya baga ayyaana Irreechaa bara 2017 geessan siniin jenna. Egaa Irreechi hora Finfinnee guyyaa kana irreeffatama. Abbootiin gadaas bakka boqonnaa isaaniitii halkan keessaa sa'aatii 11tti kan isaan eebbifatanii ba'anii gara horaatti qajeelanii. Egaa asii ka'anii hanga hora Finfinneetti miilaan imalaa maree hojjechaa faaruuwwan garaagaraa faarfachaa foolleen immoo cinaadhaa dhiichisaa gara sanatti imaluuf jedhu. Kanaaf nutis waan jiru hordofneetu isin biraan geenya. An ayyaanaa Cimdeessaati, ogeessi kaameraa keenya Seed Hussein Abdul Qaadirii. Kanaafuu hanga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jenna. Ayyaanni kun ayyaana nagaa, jaalalaa fi gammachuu isiniif haa ta'u. Nu hordofaa. Daraaf hin dhaabbanne amaanaaf cubbuu nyaate kan hundumaa danda'u duuta firratti baate saba garaa bal'atu saba garaa galaanaa. Nagaa bultanii abbaa gadaa. Bulle bultee nagaa fayyaa. Irreessi bara karaa baay'ee nama gammachiisa. Amma hora Finfinneetiif imalaa jirra. Horti Finfinnee hora xiiqititti imalaa wanna jirruuf amma kunoo tufii biiftuu irreeffatuuf qarruun itittee waarrattee tufii biiftuu kana irreeffatuuf garas imalaa jirra. Keessattuu amma yeroo imallu kana keessatti daandiin magaala Finfinnee sirritti namaan guutamee waarratee keessattuu kiroodoriin ibsaan gamaa gamanaa ifu kan calanqisu baay'ee kan nama gammachiisu kan bara kanaa akkuma beekamu bara baraan irreessi dabalaatuma deema. Bara baraan dimbilikni saba Oromoo dabalaatuma deema. Kunoo Waaqayyo haa jedhu amma tufii biiftuu irreeffatuuf itti deemaa jirra. Keessummaan ollaa kan biyya alaa kan biyya keessaa kan ollaa keenyaa akkasumas immoo hawaasni Oromoo kallattii afranii dhufu marti gara magaala guddoo Afrikaa gara magaala guddoo Itoophiyaa gara magaala guddoo Oromootitti magaalota naannoo jirtu sirritti dhisee waarratee sirritti guutee waarratee miidhagina magaalota naannootiin miidhagina Oromootiin gareeranii dhuunfaadhaanis yoo garana laalanii imalan baay'ee kan nama gammachiisu ta'a. Simannaan keessummootaa maal fakkaata? Maal quba qabdume? Simannaan keessummootaa keessattuu magaalota naannawa Finfinnee jiran, magaalota naannawa Bishooftuu jiran, magaalli naannawa Sabbata, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Buraayyuu magaalota gara Finfinneetitti imalu imaltaa garana dhufu sirritti simatanii jiru. Balbala shaniin immoo Finfinneen immoo waa maraa guuttattee rakkina nageenyaa tokko malee, rakkina fayyaa tokko malee, rakkina dheebuu tokko malee balbala shan irratti Finfinneen gadi baatee simataa jirti. Naamusni jiru maal fakkaata mee gabaabsaati? Haalli naamusa jiru hanga ammaatitti ka duraanitirra fooyyee qaba. Ka duraanitirra baay'ee fooyyee qaba. Maaliif hoggattoo jettee amma xiqqoo ummanni keenya jaalala gadaa qabuuf, jaalala sirna isaatii qabuuf, jaalala duudhaaf safuu isaatii qabuuf naamusni dimbilqee akkanatti ba'ulleen naamusni har'a guyyaa kana xiqqoo wayyoo. Aleecha galee gadi ayyalee gooftaa sagalee meetii ayyalee irreechi irree keenya ayyalee
Baga nagaan nu eeddani. Irreechi baay'ee bareeda nutti tola. Baay'ee gammachuu jirra bifa nagaatiin bifa jiruutiin haa Oromoo wal jaalatu wal qabatee jaalalaani adoo waliin dhiibin adoo waliin darbin bifa nagaatiin irreechi baay'ee gaariin nutti bareeda. Baay'ee dansaa gujiirraa eega dhunnee kabaja qabnaa Oromoon wal jaalataa jira ulfinna qabnaa marii abbootii gadaa walta dachaanee mari'ataa jirra dansaa jirra. Irreessi ayyaana Oromooti baay'ee nutti tolee jira. Akka milkiidhaan irreeffannee gallu abdii guddoo qabna. Maaliif waaqni Oromoo wajjin jira waan ta'eef wanni hundinuu Oromoon tolaadha. Oromoon gara laaffessa. Sabaaf sablammiin hundi akka dhufaniin waliin irreeffatan yaamicha kanaan durallee goonee jirra. Ammas irreessi ka Itoophiyaa guutuu ka addunyaa ka Afrikaa ta'uuf deema baay'ee gammachuu guddaa qabna. Baga waliin geenye ayyaanni irreechaa akkuma ilaalamu mootii ayyaana alama keessaa ta'uusaa beekamee jira. Hundi kun biyya yaa'ee raawwateetti wal baannee deemaa jirra. Ammaa kuni gammachuu guddaadha. Jaalalli keenya bal'ate. Jaalalli keenya biyya alamaaf ta'aa jira. Kanaaf waaqa galanni haa ga'u irreecha bareeda irreecha guddina qabu kunoo gaggeessaa jirra. Rabbi galanni haa ga'u martuu falee nagaan haa galu akka manaa bahetti gammachuu guddaan Rabbi manatti nu haa deebisu. Kanuma caalaa irreecha keenya Rabbi nu haa guddisu nu haa bal'isu jenna. Egaa hordofaa kan jirtanii imala abbootiin gadaa irreecha hora Finfinnee bara kanaatiif gochaa jiranii daawwattoota keenya akkanatti tasgabbiidhaan gara hora Finfinneetti kan isaan imalaa jiranii. Akkuma abbootiin gadaa jedhan bara kana naamusni isaa namatti tola tasgabbii qaba. Egaa keessummoonni kallattii garaagaraa irraa dhufaa turanii torban tokko Finfinneen ho'aa turte ayyaana kanaani. Keessumaa immoo karra shanan magaalaan Finfinnee qabduun Oromiyaa irraas ta'ee iddoo biroo irraa namoonni gara magaalaa kanaa seenu. Magaalli kun immoo kan yeroo kaanii caalaa baay'ee hawwattuu taateeti kan isheen keessummoota ishee simachaa turte. Gara hora Finfinneetti imalaa jirra ammas nu waliin tura. Hati dula kabduno ria malkara rake rake odu dula nabduno ria malkara rake. Baga waliin geenye baay'ee bareeda baay'ee miidhagaa manni Oromoo sabaaf sablammiin hundi bagattiin isin gahee waliin kabajaa jirra baay'ee namatti tola. Baga geenye baga gammaddan. Kan bara kanaa baay'ee adda hirmaannaan isaa sabaaf sablammiin keessummoonni biyyoota adda addaa irraa argamanis baay'eedha. Uffannaan miidhaginni weelluun kallattii adda addaatiin adda jenneeti kan fudhannu baay'ee nama boonsaa nama gammachiisa. Haadholiin siinqee jaaramanii caaccuu fi uffannaa ofii faaruu fi akka karaa adda ta'een bara kana kan hirmaataa jiranii dursaniis marii gurmaa'insa isaaniitiin qophaa'aa turanii uffannaa isaanii irratti hirmaannaa isaanii irratti akkatuma amma agartu kanaan haadholiin baay'inaan ayyaana kanarratti argamanii jiru. Irra deebi'ee baga geenye baga gammaddanii uummata Oromoo hundaa abbaa sirna gadaatti abbaa sirna kanaatiin sabaaf sablammiin biyya kanaas ayyaanni kun kan tokkummaatii dinagdeettis jijjiiramee jira. Dargaggoonni foolleewwan kennaa akka gaariitti hirmaataa jiru. Gammachuu guddaatu natti dhagahamee jira dhugaa dubbachuun. Ayyaana kanarratti yoo agartu baay'inaan ijoollee foollee qeerroowwan qarreewwan shamarran bal'inaan hirmaachaati kan jiranii. Kana jechuun sirna kana qabatanii dhalootatti dabarsuudhaaf dhaloonni dhaalaa qabatee deemaa jiraachuu isaas namatti agarsiisa. Kun adda jechaadha bara kana ayyaanni kun dhugaa dubbachuudhaaf. Ayyee galatooma ayyaana gaarii.
chachabana. Dura baga bacaki ganna ke chanu wase boka birratin nuge njeda irrecha chun irrechi irre kenya irrechi naga irrechi jalala irrechi mallato mota oromoti irrechi irre kenya kan jedan kenya mot kiyede hofra dulle fo chaga wannati to labayeda amma mo akko mi dagne de no kuna tirabi mi daga kana fitan ha baso kana rahul ne kan borutile na mawlu suno agodo kan bara kuma la ma fi ko da torba da barre kan bara kuma la ma ko saddeti mo akano ta wonne kana latil de kuno do ferra waten rajira biyate nyo yana ga gode jalalan kore go fonu lage ummata kan dana ga no sabe no galche ko frete ne ga no galche ak milki dal mo bara do funu de sumbar wa ni tinda mata imalli bareda ani afa gurra do fe imala bareda imala qabbana imala jalala barri kun bara jalala resi kun ka addata e ka bara barana kuni kabara durani racilla cala kanutti tole kanutti barede gammachun guddaan dhagame torban tokko geenne mana keenya raabane saa keenya raabane qeetii na cufne gammachuu ummata kana ibsachoo gammachuu teena ibsachoo mirga keenya reeteena reesa abbaa duula reesa abbaa qeerroo reesa abbaa malkaa gammachuun kun dhagame guyyaa hagana kun torbii tokkoof teenne reesa jaalala reesa gammachuu bara dheeraa karaa tartaraa karaa badaa halkan deemnee dhoqqee doloo hamtuu irreeffannee biraa gallee ammallee rabbiin fiixaan nu haa bahu reessi kun ka gammachuuti ka jaalalaati ka sufaati ka kuusaati oromoon akka waliin buufne oromoon akka wal kuuftu oromoon akka wal jaalatu reessa jaalalaa ka adda ta'e ka baranaa kun ka adda ta'e torbaan tokko akka warra muuda dhaquutitti kun dhumne as teennee gammachuu qabbanaa gammachuu jaalalaa bassaa nyaannee cooma nyaataa akka gaarii bulaa akka gaarii dhugaa dur kanan qabnu amma gammachuun guddaan nu dhagamee jira galatooma ulfaadhaa. Egaa hordofaa kan jirtan daawwattoota keenya irreecha hora Finfinneeti. Amma egaa akkuma aadaa isaatti haadholiin siinqee abbootii gadaa dursuudhaan gara horaatti imalaa jiru. Kanaaf akkuma argitanii haadholiin siinqee dursaniiti. Kunis aadaa irreechaa keessaa tokko. Isaan immoo abbootii gadaatu deema. Abbootii gadaa duubaan immoo egaa hayyoota garaagaraati kan deemu. Ittaansi immoo hawaasni bal'aa duubaan imaluu danda'a. Kun egaa duudhaa irreessaati. Kanaafuu amma gara hora Finfinneetti kan imalaa jirru. Yeroo muraasaa booda hora Finfinnee geenyeetu irreeffannachuudha. Akkuma beekamu irreechi hora Finfinnee bakka lamatti tokko hora xiqqaa gara olii jiru naannoo masqala addabaabayii yookaan addabaabayii masqalaa jedhamee beekamutti irreeffatama jalqaba. Ittaansee immoo Dololloo Buddeenaatti hora bal'aa qabiyyeedhaan isa kana caalu irratti kan irreeffatamu. Kanaaf filachuu isin biraan geenya hordofneeyyuu ana ayyaana cimdeessaati. Ogeessi kaameeraa keenya Sayyid Hussein Abdul Qaadir ammas ayyaanni kan nagaa gammachuu fi jaalalaa isiniif haa ta'uu isiniin jenna nu hordofaa. Kejaya irobida ya yole ya mareo 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 talila warabatu ya yole ya mareo 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 kasimbule matuta ya yole ya mareo 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 Angkoren barbadatu ya yole oh ya mareo 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 kusae mata mata ya yole mareo 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 biya banga dabule ya yole oh ya mareo 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 Finfinne salamata ya yole oh ya mareo 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 ojete nu jesi ya yole oh ya mareo 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 abanke nu besi ya yole mujala kaba mareo mareo jawe nale go jamia yole oh ya mare
ya yole Oh ya mareo mareo mare mareo mare kale zarra dengada ya yole Oh ya mareo mareo mare mareo mare suma rabbi ganna ya yole Oh ya mareo mare mareo mare barbadana marani ya yole